Nageenyi dadhabaan ba'aa giddu galeessaa keessatti mul'atu reefuu akka cabbiitti baqeera. Gabateen cheezii addunyaa dhiigaan guutamu shubbisni waraanaa yeroo kamiyyuu caalaa sagalee guddaan bo'aa jira. Guyyaa kana wal morkii guddaan daandii bishaanii tarsiimoo ta'e irratti dhooheera. Daandiin qilleensaa cufamuun addunyaan hafuura ishee yeroo qabattu Iraan reefuu waltajjii addunyaa irra tarkaanfachuun boombii atoomikaa guutuu ta'e gadi darbatteetti. Waraanni Ameerikaa sarara diimaa qaxxaamuraa akka jiru himuun sa'aatiiwwan dhufan keessatti fanjii gadi roobsuuf murteessiteetti. Dambalii galoo galaana Faarsi jalatti lafti raafameera. Gaafiif deebii Raashaa Tuudee waliin kan taasisan gorsaa olaanaan hoogganaa warraaqsa Islaamaa fi ajajaan IRGC duraanii Mooseen Riizaayii kaameeraa dura dhaabbachuun labsii sodaachisaa ta'e gara Peentaagoon ergeera. Riizaayiin addunyaa warra dhiyaa ija keessa ilaaluun karra tarsiimoo Strait of Hormuz ilaalchisuun akeekkachiisa lafa raasu kenneera. Uggurri galaanaa mirga keenya sarbuu ta'a. Haala kana fudhannu uggura humna galaanaa Ameerikaa kamiyyuu cabsinee burkuteessuun keenya hin oolu jedheera. Hooggansi Strait of Hormuz to'annoo keenya guutuu jala jira jechuun daldalli seeraa IRGC jalatti banaa ta'e akka hafu hubachiiseera. Haa ta'u malee doonii waraanaa gonkumaa akka darbu hin hayyamnu. Nuti marii keessattis waraana keessattis injifachuu qofa barbaanna jedheera. Dabaluunis loltoota Ameerikaa uggura galaana irratti bobba'anii jira soorata qurxummii gochuuf jirra jechuun dhaadateera. Kana malees Iraan mirga badhaadhina yuuraaneemii ishee irratti gonkumaa araaramaa kan kennine gara jabummaan ifa godheera. Kuufama badhaadhina yuuraaneemii keessaa giraama tokkollee eenyuufuu dabarsinee hin kenninu jedheera. Waliigaltee dippiloomaasii pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp leellisaa jiranitti qoosuun ifatti tuffii guddaa agarsiiseera. Riizaayiin Mister Tiraamp marii keessatti haamilee barbaachisu hin agarsiisan jechuun yeroo hunda dhiibbaa Israa'el jalaa akka jiran ibseera. Waan tokko nutti dubbate booda deebisee diiga jechuun salphumatti namichi nama marii miti jechuun xiqqeesseera. Waqtii Iraan galaana irratti dheekkamsa si'oolii gadhiisuuf sodaachisaa jirtu kanatti kufaatii saayikooloojii Israa'el keessatti mudate sadarkaa boba'aa irra gaheera. Misaayilli baalaastikii Iraan buufata xiyyaaraa Raamaat Deevid, Naataawii fi Teelnoov irratti bu'uu hordofuun daandiin Teel Aviv rifaatuu sodaa fi aarii guddaa summii ta'een dhooheera. Haleellaa guyyaa kaleessaa Iraan raawwatteen booda uummanni Israa'el akka malee rifachuun haamilee cabeera. Manneen barnootaa guutuu biyyattiitti cufamuun balballi daldalaa laamsha'uun turiizimiin xurii keessatti darbatameera. Gabaasaaleen kallattiin Teel Aviv irraa dhufan miira uummataa kan mul'isan yoo ta'u, jiraattonni miidiyaalee idil addunyaatiif ifatti waan Israa'el keessa jiru dubbataniiru. Nuti waraana kanaan mo'amneerra jireenya keenya ilaaluu dandeessu. Manneen barnootaa keenya cufamaniiru. Hojiin keenya guyyaa guyyaa barbadaa'eera jedhaniiru. Mootummaan keenya deebii laafaa osoo kennu waan hunda dhabaa jirra jechuunis ibsaniiru. Kuni kanumaan osoo jiru ministeerri muummee Beeniyaamin Netanyaahuu reefu beenzila keessatti abidda darbateera. Dhiibbaa cimaa Doonaald Tiraamp irraa dhufeen Iraan waliin haleellaa taasifamu dhaabuu kan hime Netanyahuun waraana Libaanos irratti dhaabbachuu qabu garuu guutumatti kuffiseera. Netanyahuun sa'aatii muraasa dura bu'uuraalee misoomaa Hizbollaa qofa irratti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensaa cimaa fi humna guddaa qabu Libaanos keessatti itti fufuuf dhaadateera. Haa ta'u malee Iraan gochi kun kiyyoo qiyyaamaa akka ta'e akeekkachiisteetti. Waajjirri muummee Kaatam Al-Naabiyaa sababni misaayiloota Israa'el irratti roobsuu dhaabeef Israa'el Libaanos irratti haleellaa waan dhaabdeef akka ta'e ifatti akeekkachiiseera. Jettiiwwan Israa'el biyyee Libaanos irratti boombii darbachuu yoo jalqaban Iraan tarkaanfii cimaa akka fudhattu waadaa galteetti. Qondaalonni olaanoon Iraan reefuu akeekkachiisa cimaa isa dhumaa kaabinee waraana Israa'eliif kennaniiru. Yakki haaraan tokkoon deebii battalaa gaagaama fiduu fi caccabsaa ta'ee wal qunnama jedhaniiru. Gaarreen qotamuuf yeroo qophaa'an galaanonni waan dhufaa jiru ilaaluun jeeqamaniiru. Iraan humna galaanaa Ameerikaa Strait of Hormuz keessatti cabsuuf qophii ta'uu himteetti. Lammiileen Israa'el miira mo'amuu keessa yeroo galanitti xiyyaaronni waraanaa Netanyaahuu Doonaald Tiraamp fi ajaja waraanaa Iraan mormuun ammallee Libaanos rukutaa jiru. IRGC'n misaayila isaa deebisee hojiitti hiikuu fi obomboleettii baalaastikii sadarkaa lammaffaa fi cimaa ta'e gadi lakkisuu isaa dura daqiiqaa meeqatu hafe kan jedhuufi Iraan rukuttaa akkamii taasisuun uggura galaanaa Ameerikaa cabsiti kan jedhu gaafii xiinxaltoota hedduu ta'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Sa'aatiiwwaniin booda odeeffannoowwan waqtaawoo bal'inaan qabannee aga walitti deebinutti miidiyaa keessas subscribe, like, share gochuun waliin turuun dagatinaa isiniin jenna. Agasitti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan.